diigamu gartee takka badu jechuudha takka dhuufu takka fincaan acha keessa fincaan ifirratti godhu woo jechuun salaata keessatti jechuudha akkana jechuudha wantoota akka kanaatu salaata kee expire siraa godhaa jechuudha balleessee jechuudha diigaa jechuudha walii galee isla akkasi. So kanaafu wantoonni kun waan akkasitti diigu qabnu gartee islaamummaa guddoo tana tarabbiin nuuf uumee nuuf jaalate tanas akkasumatti wantuma itti isii diigaa tan asii olitti ammareefuun tana gartee kanatti isinii godhee dubbanne tanaatu isii diigaa jedhan akkasii miti ibsaa dhageessee miti hin jiraa miti noo jarra komentiin hin jirtu ayyee tanaafuu gartee namni hundinuu dirqama kan adda addatti baadhatee jecha inni gartee dirqama kan adda addatti baadhatee gartee eeggachuu isaati qabaa jedhe gartee islaamummaa tanarratti hiifamuudhaaf islaama ta'uudhaaf daangaa islaamaa keessa akka hin baanetti wantoota kana ofirraa eeguu qabaa gochaan gartee taatus gartee yaani hojiidhaan taatus waanuma lamaan kana islaamummaa tana keessa nama baasaatti hiifamuu qabaa jedhe gartee polotikaa caalaa waan biraa caalaa gartee dhimma gartee siyaasaa dhimma hawaasaa caalaa dhimma diinagdee caalaa jedhe gartee amantii ofii tanaatu dursaa jedhe jara keenya amantii tana keessatti hiifamuun barbaachisaadha kitaaba gartee barreessa kana keessa kitaaba kana keessatti inshaallahu taala yoo dubbiftan waa hedduu argattanii jedhe duuba tokkoffaa maal jenne tokkoffaa waan ni jenne yaadattanii miti ibsa dubbachuu salaata keessatti san akkasi finne mata san akkasuma inni tokkoffaa waan islaamuma diigutti as deebine mita tokkoffaa kanuma tokkoffaa tana walii dubbisneeti eeywa gartee gabbariinsa rabbii keessatti ibaadaa rabbii keessatti gartee waahila isaa godhuu jennee bar walii gallee waahila isaa godhuu hiriyyaa rabbiif godhuu gartee waan biraa gartee yaammachuu gartee ha gabbariinsa gartee haqa hin godhanne isuma qofa rabbii qofa isa hin godhanne dhiisan rabbiin dhiisanii ha biraa gartee waaqa jedhanii waaqessachuun kun islaamummaa keessaa nama baafti namni isii dhiisee waan biraa gartee rabbiin malee rabbiin dhiisee gabbare muka taatus dhagaa taatus jinnii taatus nama taatus gartee waan biraa ta'us islaamummaa tana keessaa bahee jedhe bo waliigallee dhageessanii waan fedhe haa ta'u rabbii gaditti nama siyaasaa tokko taatu ilma namaa ta'u jinnii ta'u kan jiru ta'u du'aa ta'u fagoo jira wahuma fedhe yoo taate waan kan gartee rabbi cinaa qaqqabee kana waan kana yoo itti fayyadamuu rabbi waliin kan ta'e waan gabbaru taate dhabamee jedhan duuba namni islaamummaa keessaa bahe maal ta'a namni islaamummaa keessaa bahe dhaggeeffadha waa lama gartee waa sadii waan nuuqaa isheetichas rabbi irraa jaalatu namni islaamummaa keessaa bahe duuba waan kun irra raawwatamee waan kana hojjetee gochaan takkaa jechaan raawwatee namni kun islaamummaa keessaa bahe tokkoffaa rabbiin isaaf hin araaramu lammaffaa dalagaan isaa hundi gartee hin baddi sadaffaa jannata illee rabbi isa hongeessa afraffaa manni isaa iddoo ibiddaati. Waan kurnan kana yoo godhemu kurnan kana keessa namni islaamu kono kale takka dalage takka isii dalage beeka islaamummaa keessa dila waan dalagatees hojiin isaati jalaa baddi beeka amata diidam soddom dalagatus ورشان تاتوس مكان كتابة 10 من نواقض الإسلام جرى شيخ محمد بن عبد الوهاب دي دولة كورنان إسلام ما جرى شيء كست خاية 10 من نواقض الإسلام جرى عربي فتل جرى دوبا نبرتي نمني قرتي دوبا نمني إسلام ما تنخي سابه تكفى مالتا ربي نسافين أرار مجرى خينيا قرتي سبحان الله إسلام ما كان ديسه ثم كفرت إسلام ما خسواني جبر خطر عبر برتي ربي نسافين أرارمو دلقان نسا هندهم بد جلا خير زيرو تجادي بتأكاونتين آخر هندي زيرو أما دي دم صدام دليده مرتدي درس ومال سيخ أورا قرتي تجس دكيس دو أم سما كفر ثم دادو كفرا خنا بر برتي سو دلقان لما كفره وان كانوا كده كفره كذا كتة شيليو ديبيو كتة خطوبنا هاري متواني سنة قالت أيوة چون ديبيس كواني جيس ديبينان ربين کرتے وما تو نمنے گمے سا ديبي ربين ما كل منا ماتي بودم دنگ دنا كفرتے بالانس تے ابو تنجراتي درانو نندا گيس تنجر ربي غفور رحيم رحمان برين کرتے الرحمن سنيف صدفا جنة اللي ربي نسون گيسا سبحان الله افرفا قبسنتي إسا إدون إسا من جهنمي ربنا آخرت نون جيسين جرا كين إسلام مرة وربه رب ننتازن إرجع شركي لا كفر جرا كين سلال جو إرجع هذا أواتا كمار إرجع ديك كونيس وان إسلام ما كيسام بينا جران كان أبو مات أبو دانغا إسلام ما تيفردا كافر واقفة التي خيامتي هذا أرما ولا ملك كم دانغا بنيبسا
Shaadaa qabsiis. Hinga wanna booda rama. Nama Islam Rabbi rono ajjeesu. Reefu jaalfadiloo maqaa baasaaf naan jedhani bar ati yoraa deemnaan. Barka isaa satu waraabame deebiin haa waraabanii. Jadi gurbaan ati har'a shaadaa si qabachiisu dura boru ajandaa sirra baasanii fe'ente ture ortodoksii ture maal turte si jedhan boru si gaafatanii uummanni qatara. Bara kana warra jira nama baas. Ani selama rati dalat dejin. Hai Allahu akbar. Baganu bar sitani Rabbi khairin ha godu. Ayye tokkof mutarrana sini deebi'a. Tokkoffa gartee gabbariinsa ibaadaa keessatti beeka. Rabbiin gabbaruu keessatti yani waahila Rabbi yoo goote Rabbi subhanahu wa ta'ala yookaan hiriyaa yoo gooteef waan biraa waanuma feete Rabbi wali yoo yaammattee gartee yoo gartee waan gartee gabbariinsa ilma namaaf faqan ta'u uumama hundaa faqan ta'u uuma tokkicha malee Rabbi subhanahu wa ta'ala. Kanaaf muka taatus nama taatus dubartii taatus dhiira taatus gartee waan lubbuu qabaa taatus lubbuun qabne taatus yoo gartee Rabbi cinaa waa qabdee isan na kaleessete bar ni beeynaa jaanii bar qulin waan ni gartee waan kana goraanuuf mushrikoonni makkaadhaa gaafa nabi Muhammad waan kana goonuuf wasiila akka isatti Rabbi tunu dhaqqabsiisu ni beeynaa jaan Rabbiin tokko akkate jara kanarraan achitti waa dhayina malee wasiila gartee dabarfannee karaa dindila riqicha nuu ta'anii gartee rasuula Rabbi gaafa jiru kadhattee Rabbi keetiin nu kadhadhu jettaan arra maal nu kadhadhu jettaan nabi Muhammad himme. Hafnan godinaati. Ustaazis laafii irra jira. Achiin gaafadhaa isaa. Hoggusadi moggaa gaafadha maqaa kitaaba kanaa. Asharatal. Okay, wanni katabuun hin danda'ame asirra ni mul'ata achirratti. Nama barreessee ibnu eenyu sheekh. Ashru Sheekh Muhammad katabe kawanni jedhutti himtanuli. Sheekh Muhammad ibnu Wahab. Nasim Sheikh Muhammad Islam Taimiyah. Qurnan ashru min nawaqid al-Islam qurnan diidule Islamummaa dha jedhan qurnan diidule Islamummaa facaastee choddaa fan addaasiis Islamummaa ta'e facaastee chubar destroys dogooti abraa godaana Islamummaa ta'e tajaaramtee kanatti irra jirtan kana nama jalaa gooti. Kan akka eega gabbariinsa Rabbii keessatti beeyne ibaadaa keessatti Rabbii keessatti gartee waa'ila shirkii godhuudha takka hiriyaa godhuudha gartee jenne booda lammaffaan namni Rabbii asitti waa kadhatu jechuudha amma gartee Rabbii asitti osuma Rabbiin jiru Rabbii asitti waan biraa kadhatu takka waa gartee isatti gartee waan sanirra gartee waa kajeelu gartee takka waan itti gartee irkatu jidduu isaatii fi jidduu Rabbiititti waa godhatu ni kafara walii galle. Namni Rabbi asitti waa gaba Rabbiin ni jiraani beekammoo Rabbi kana jiddu nabiyyi taatu wauma feete sheekh taatu abalu taatu qabri taatu wahuma Rabbi fi sayyiddu waa khayyate khayra irkatu takka waan gartee waan sanitti gartee itti khajeela waa khajeelee waan sanirra khajeelee naa gootii waa jannataa jireenyu madda ilmoodha waan naa kanniti maal jedhe isa kana jiddu khaye ustaada taatu Rabbi fi sayyiddu waa khaye isarraan gartee Rabbitti dhaqu barbaadu. Namni waan irratti hirkate gaman irratti hirkate sheekha irratti hirkate awliyaa qabrii irra hirkate gartee namni san isin kafara fakkeenyaaf Rabbi malee yaammatu fi Rabbi waliin waa yaammatuun garagaraa beektanii isin galte Rabbiin yaammachuu fi gartee Rabbi malee waan biraa yaammachuun wal adda gartee fakkeenyaaf wasiila godhachuu dirree takka jeeshanii takka dirree qabrii taatu sheekha gartee sheekh fulaan taatu na dhaqqabii gartee nabigaa na dhaqqabii. Eenyu na dhaqqabe waan akkanaa kana jechuudha gartee osoo beeku mi beeka Rabbiin akka jiru beeka. Kunis Islaamummaa gartee tana gartee nama duraa jiru yaa Rasuulallah gartee yaa gartee abaluu akkasii akkana naa godhi waan akkasii naa kanni fa'a jechuu kun hundinuu Islaamummaa tana nama jalaa diidiyaa jira keenya. Yaa nu dhaqqabe Rabbii jedhi jechuun kana itti hirkattee isa malee Rabbiin gartee yaa Allah Rabbii daayirektii yaammatu dhiise nama biraa yaammachuu. Subhaanallah. Osoo faadiloon hin jiraanne barra osoo faadiloon gartee nan gargaariin barra addunyaa irraa dee ani du'e jechuu. Allahu akbar. Kana barra. Amma fakkeenyaaf wallaaf fakkaatti malee. Gaaf tokko amma silaa guyyaa sanaatti na dhaqqabuu baattee du'e fakkeenyaaf nama bishaanii kufee bishaan keessatti odoo waan jiru ijoolleen baaftee jira.
rabbi gadi sababa naa taate jechuudha jechuun ati sababa naa ta'e malee jechuudha wanti jechuun inni yaasaa akkasuma itti fadhe malee warri kuni warra gartee sheekan irratti ulamaa irratti nabiyyi irratti eenyu irratti qabrii irratti fulaan irratti hirkatu beek kuni aboosuma rabbiin bakka tan asuma naa fide malee silaa jechuun gartee osoo kaa rabbiin fuudheetuma sababa namaa godhee nama fidaame si bishaan eela kana guyyaan seenee osoo daakuu ati na baasuu baatteen hin jiraadhu sila guyyaa sana jechuun kuni gartee kufrii gamsi nama hirkistii miti sababa rabbiin sii taateeti atiitu namti san waan san itti fadhe tokko nagarree zamana gartee asiin dura ka rasuuli sallallahu alaihi wasallam nuhimu nyaata isaati farda gartee wanni gaalee nyaata isaa irra jiru cufa hundaan jalaa badee bar lafa baraa tan keessa imala osoo deemu dhabame jala rafe osoo inni rafu jiru gaalee kutee barbaade dachii tana cufa jee watta kan lafa arabaatanii beektan deemtan hin jiru dhabe firraatti dhiisee deemee dhabee soo ciisu jiru gaalee irra dhufe gammachuu keessa kee الله أنت ربي جيم برجالن أنت ربي وأنا قرتي أنت أنا ربي خيتي أكثرين أيوة أجمع مجورة يكون يجوا فراحة تنجرسوا دانجا أنك استك قرتي ربي سبحانه وتعالى جمع مجوس درني ربي سبحانه وتعالى نو قبرش تكتوبته يو قرتي ربي فارسي ورتي ربي الله سبحانه وتعالى نمتسن درنجا مدايش جمع مجوك نمو قرأ مدايرو قري نمني سب كل لسان جرا مجتة الرباتين بكملين دكا دوبا خناف نمنو كوني قرتي أمو أوفيساتي رب متوكو قبرابي خنمنو وسيلة قرأتهم رب متوكو قبر لما سنجي أو رب بين كم يجتن وري مولودا كوني في كل تفتنو وانه دادا أولياء دادا يا متوكوني أمو رب متوكو قبرابي خمو إسلام ما كيس انجرو بيخ مالي جنان صلاة قرتي قبل ما تقرأ قلي صلاة جنان حجيس نمو قرأ قرتي جدو ربي تي في جدو نما قرتي وانا قوتنا جتشوتو قرتي جدو ربي تي في سانا قوخناتو isa jidduu raayee baasee jechuudha. Gartee nama jiru ta'us nama du'e ta'us gartee jeeshayini osoo gartee hin beekne jidduu rabbiitii fi ilma namaa gartee neeyxee kadhachuun dhoorgaadha. Yoo tokko godhanta beeytee osoo kana beektu taate ammoo islaamummaa keessaa baataa jechuudha jara keenya lamaan kun irra isiniif geessa irratti. Bi'iznillah hin dheeresnuuli daqiiqaa jaha torbatti jedhee hin turre shayinis achi jedhee waan adda addaa haasawinneef gartee wal gammachiisaa waan keessa deddeemne malee waan irra fuuleeffane waan sallaman daqiiqaa shanii jaha gooneetu maddaa deemu sa'a teessan qabattanii matatti olii bi'iznillaahi mawlaa akka itti fuftaniif jedhee irra isinii deebi'a wantoota islaamummaa diigan irra isinii deebi'atiin takka takka mata qabadhaa namni waan kun irraa argame tokkoffaa gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbi firiyyaa godhuun qindii godhuun gartee amma waa lama irraa haasofne mata duree lamarraa rabbi firiyyaa godhuu fi rabbi asii waa yaammachuu irraa haasofnee jirra. Kan sadaffaarra boruu yoo rabbi guyyaa biraatti deemna tokkoffaa rabbi firiyyaa qindii godhuun islaamummaa keessaa nama baafti rabbi asitti waa kadhachuunis waan feete lubbuu qabu lubbuun qabne ta'aa waanuma feete kadhachuun rabbi islaamummaa keessaa nama baafti kadhachuu jechuun awwa jaalma fadiiloo waan hakan leenca hakan jechuu miti beeka kana jechuu miti beeka. Aboo achiin deebii gaafadhu saayiba harka katabuu si beekame isi biraan dhaqii gaafadhu. Sadaffaan mushrikoota gartee yoo hin kafarsiif nama kaafiraa tokko pheentee kiristaana waaqeffataa saayinsi namuu feete haa ta'u amantii biraa yoo hin kafarsiifne kaafiraa miti yoo didde kafarsiis waan rabbiin kafarsee nabicha kafarsee yoo didde atuu kaafiraa jechuudha. Afraffaan qajeelloo nabi Muhammad dhufeen tanarraa gartee taangwa caaltuu jira jechuudha. Ganas itti dhufna. Dimokiraasii, siyaasaa, mirga namaa, warra eenyuuti, faranjii mirga namaa eegaa farquraan amantii daran jechuun kunillee amantii irraa nama baafti. Shanaffaan gartee waan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhufeen hadiisa taatu quraana taatu hadiis tokko taatu aayaa quraana irratti la suuraa xiqqoo takka aayaa tokko taatu namni kan jibbu taate hin kafaraa jechuu jara keenya inshallah rabbiin irraa nu haatiisu. Jaaffaan gartee waan nabi Muhammad dhufeen itti qoosu hin beektan safaataa qoosaa itti godhu jookii itti godhu namni waan kanatti godhees hin kafara. Kun aayaa quraana keessa guutuudha achitti boroo guyyaa rabbii itti jennu deebisna. Torbaffaan gartee koomantii cufaa please koomantii cufaa takka ijoollee mooditaraa. Torbaffaan rabbiin anaaf isinii taatiis torbaffaan falfala yookaan siirii godhuu takkaa dheeyxee godhachuu takkaa namatti godhuu dura asummaana bilbilan subhaanallah osoon harkanii falfala godhuu siirii godhuu waa raaguu waa laaluu waan adda addaa namatti ilaaluu waan kuni waan rabbiin laallatu ghaybaa namni waan ghaybaa beeku hin jiru beeka kanaaf inni waan fagoo waan rabbii keessaniif namni kun kafara bar ati waan silaa rabbiin kadhate yaa rabbi waan fagoo naakan ilmoo naakan etu nama kana dheeyxee barbaada ilmoo hin harkadha niin qaba qabbirrii tiyya takka eenyu hate faayettee waan ghaybaa waan fagoo waan hin argin argis jechuun nama kanarraa ghaybaa rabbiin malee namni beeku hin jiru nabiyyiin hin beeku illaa wahyiin waan itti hima malee kana keessa waan seeneef namni kun hojii rabbii keessa seenu waan kun hojii rabbii keessa nama neeyxii fi nama kafaraa beeyta akkas jechuun kafara namni gartee islaama irratti biyya islaama takka irratti tumse nama islaamaa dhuunfaa irratti tumse kaafiraaf tumse nama kaan irratti tumse beekadha tumsu jechuun nama tokko yoo haqa haadhaaf ebbaan kee ilma namaa tokko irra daangaa tarkaanfatan nama saniif tumsitaa beeka waliigallee yoo kaafirallee taatu lubbuu teetillee taatu haqarratti tumsu jechuun akkuma lafaa kaatee nama tokkoof hin tumsa jettee akkuma kaatee nama tokko tumsitee islaama irratti tumsuun islaamummaa keessaa nama baafti
akkasuma gartee sagalaffaadha gartee islaamumarraa garagaluudha kaan amantii islaamata rabbiin namaa fide tana kitaaba rabbiin buuse kana dalaguu dhabuu baratanii dalaguu dhabuu darbanii irran kaayyanel waanuma takkatti ilaalu keellesi ta'anii hin barannu hin barbaachisu ni gaa gartee kitaaba waan saayinsii waan addaa maal baddima maal ta'anii saayinsii namni ta'a doktora namni ta'a hin barbaanu kana jedhee darbee deemuun kufrii islaamaa keessatti nama galchiti kana gartee shayni rabbii lafa khay rabbi rajaalatu nulle waan inni lafa khay tanatti wala dalagu rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa godhu isinillee nagalchuu keessaniif baay'ee galatooma yoo rabbiin nu jiraachise sababa jechuun lammii takka islaamuu wali qabna jechuuf dhufne malee waan biraatii miti hangi kana keessatti iddoo meeqa namni daangaa rabbii tarkaanfachuu jira warra gaban qalbii irraa isinii dabarse kana shaynis qalbii irraa dabarsee nu barreessa kana warra dalagu rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa godhu wantoota amma dubbanne kanarraa anaaf isinillee warra gartee baratee ofirraa eegu rabbi nu haa godhu islaamummaa tanarratti warra jiraatu rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa godhu jiruu bareeddu akkuma rabbiin isin bareecha kanatti gartee rabbi subhanahu wa ta'ala isin hin fokkisin gartee rabbi subhanahu wa ta'ala jiruu bareeddu anaaf isinillee haa jiraachisu warri jala jirtanillee rabbiin jiruu bareeddu isiniif haa kennu carraa yoo arganne isinillee waluma deddeebinee wal barsiifna rabbi subhanahu wa ta'ala isiniif haa laaffisu warra islaamummaarra jiraatu rabbi isin haa taasisu shamarran keenya waan laayyoo miti qoosaa miti tiifadha wallahi jajjabdu uffannaa miti bar wanti wallahi uffannaa miti islaamummaan maqaa miti rakeenya hojiidhaa fi gocha namarraa barbaaddi inna allaha laa yanzuru ilaa ajsaamikum walaa ilaa sawarikum jaaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam bar rabbiin keenya azza wa jalla gooftichi keenya khaliqni keenya bifa keeysan bareedaa gurraacha adii faranjii eenyu suudaani jedheen laalu rabbiin hojii teetii fi qalbii tee laala jedhan iimaanni as jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam al iimaanu haa huna jedhan waan as keeysatti gartee niyyatee ilmi namaa wal baasa waan as keeysatti ati itti amantee raawwatu arrabni keeti hojiin kee qaamni kee dhugomsee hojjetaa beeka asinan namni osoo waa hatu jiru sheekha waa gaafatan beeyta aboo rabbiin duruu nu katabeeti yani qadaa wal qadarii jiraati nurraa dhiisii haja'u jira jee namni hedduun akka warra asiin duraa gartee nama hojii isaa hojii wal morme beeyta sheetichi maal jeen gartee eega rabbi taayyee nama amma fakkeenya telefoona kee nama fuudhu jiru jaalmaroo hattuu takka ta fuudhu jirtu yoo hattichi san fuudhe irraa dhorkattamu itti dhiifta telefoon hattuu dhuftee fuudhu jiru telefoona kee seerraa eegaa ni dhorkatta yoo hattichi kun rabbiitu azalitti atis takkaattichin rabbiitu azalin naa katabe kanatu yoo sin jedhe hin dhiifta dhiftu ka akkasi waan takkaan isinima aboo rabbii azalii fadhe warra azaabaatiif waan dagalche fakkeenyaaf rabbii miila sii kanne sababa sii miila kana sii kanne miila akka ittiin deemtu miti akka ittiin deemneenis deemuun feenes ati godhuu hin dandeessu cal jettee hin danda'a firraa muruu hin danda'a kasi miila rabbi naa kanne miilaan ittiin deemte taa'us hin dandeessa bara dhaabbadhu rabbi akka dhaabbatu si godhe hin dhaabbadhu ettee taa'us mirga keeti bara firii wiilii jansan mirga rabbi si kan rabbiin azali si dabarsuus nabiyyoota ergee kunoo jannata keessa seenan kana azaaba waan itti sakkeena yoo rabbiin azali warra jahannami siin jedhe kitaaba rabbiin buuseeti akkuma Muusaadhaan gartee Muusaa'u deemi nabi Fir'auna namticha jallataa kana yaami jedheeni miti rabbiin eega warra jahannamiitiif qadaa hunda addaan qoode azala isaarra qoodu tanatti rabbiin kitaaba gabbuuseeti hordofisiin siin jedhe yoo gartee hanqafeete miila hin qabaanne kataatu deemuu feeta miila qabaachuu feeta miila hin qabdu deemuu ni dandeessa quduraatu hin jirre kaasi bira ammoo quduraan gartee islaamummaa tanatti dalaguudha islaamummaa rabbi sii kanne keessaa bu'us mirga keeti hin kafarin rabbi siin jedhe kafaruufis gartee itti gaafatamta ammoo finciltee diduuf rabbiin mirga sii kanne heeka akkasii bar faman sha'a wal yu'min faman sha'a man yakfur akkana boo amantiin islaamaa bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala gandalachuu qopheesse rabbiin waa laafis bira keenya jajjabaadha yoo ibsaanis tole yoo jaalfadiiloon tole anis yoo tole akka abadan addunyaan walii galtee amanus faadi rabbii maal jedha maa yaf'alu Allahu bi'adhaabikum aboo rabbiin isin azaabeef jahannamis si galcheef maal argata yoo isin amantanii na dhugoomsitanii galata na galchitan rabbi subhanahu wa ta'ala isuma minduma keessani maaliif jennaan waanummaan dalaydan hundinuu fali anfusikum jedha gartee faman asaa'a fa'alayha rabbiin waan takka waan isin war godhuun jirtu sumarratti malee yakka dalayduu sumaaf gaarii dalayduu sumaaf akkana fa akhirat rabbiin waa akkuma gartee faloora heddummeeffachuu feenutti wallahi akhiralle gartee waan gaarii heddummeeffachuu barbaada nabiyyoota namni jalan deemini jira amma eenyu sheekh muftii kaan tokkootu maal jedhe namaatu makka walii dhufanii waaw sheekha gartee hundi isaanii masheeticha miliyoona 7 maal tordofa deema laadame yuutuubii miliyoona 7 qaba akhirat dalagatee addunyaa dalagachuu jira jara keenya yes is a popular so gartee namaarree ta'an jedhe khayru waan dalagu tanan maashaallah viidiyoo irraa takka marmaa san ruufii badanii kanatti namni hawaasni akkatti qeebalu jiru akkana biyya wantaati simatan waan tan keessa biyya taateefoo so saniif ati rabbiin yooni beekamtii siif kanu taate wallahi gartuun karumaatii quraaqoon qabnen si kan walii galle
سو سنيف ناتي بكم سبر بعد ماله بكم تيم بربادنا ربي غرتي يو خير دلنا هواس خنا لسه تنبا هواس ما خير ما خم يوتيوبرا خميلين تكور كذاني بيتني ينجروا جرنا سير نام خير وليس النردف جال فديلو ولي النردفو متى بخيل دوينوما يو اترخاته وما بنته مثلا اكا الدنيا ارتستين الدنيا رخوني بكم قابين مليونير artistoota Oromoo gaafa du'an qofa firdeessa sirbeessaatiin dhaadheessan takka jedhe gaafa inni jiru gargaaranii foloo illee osoo hin ta'in akkuma uumama neechar ilma namaatittuu namni tokko faranjii tokko waa eegaltee beekama silaa ulamaa'ii keessatti artistoota ulamaa'ii eenyu beekame soorra siyaasaa maaltu jala jira juwaaruu yuutuubii miliyoonara qaba miliyoona isa waan ni jedha soo namni keenya hin jiru uummata qabatatu namni sabiskiraayib hin godhu namni keenya hin jiru wallaahi lazim soo saniif amma cinqan foloo no godhii haadhaan cinqii namni follow si godhun jiru boru sirratti guba ammas garee sirratti jaare waluma caccabsu mana warratti gora guba awo kooppileen geebannata banne oromo arrabsiti bar takkaman wallahi nin arrabsiti diqala jimma moet marre mo arsimo arrabsiti gaafa irratti gubate warning irra kay bannata afaan adda addaatin ya ummata fikri ya oromo miliyoona jaatam rabbi ma jaa waaqayyo keesani jaa akka amantii hundatti yetti bar gaafa chol qaate kuma diidama arkatte مخاف الشابسات إن جت عندنا مرة دول تيران إن أردفنا إن أردفنا ترى أردفنا الرادي فردا ترى ترى بنوسلا سو سني ربي بدأ سابات نقبيني ترى ما نسيني جرا غافيو كبات تنغافر إن شاء الله مال غنره بشرنا إنغا أيه بالريفة أنا مني غافي قبل السنجا فنا أستاذ جزاك الله أستاذ في يدوان سي والله أبو معاذ دراني سنة بيتاعي كنوس خبجة إن شاء الله نفترع نبشره أنا لازم خبجة أنا نتي فمزة أتنتي waan gaarii nu godhu jirtaa obsiteet nu bakka hedduu sooshaal miidiyaa irra teessee namni fedhes waan fedhes jee namni fedhes sifaarsee namni fedhes waan fedhe godhee wallahi yeroo teessan qaalii guddeen nu godhu jirtaa aynoo biyya namaatti jirtaan hin beekaa za'aa takkitti asin nu hojii taphatte tana yoo xiqqaate dooraala digdamittiin argachuu dandeessa gabbaatee waan si fayyadu ammoo hamma nu barsiifte kanaa irra caalaa suwaaba ammaa argatte kanaa irra caalaa jazaakallah nu jiraadhu rabbiin beekumsa ta'e daddabalee siif haa kennu إن شاء الله جنات الفردوس ينس ربي سيحاك غافي الدنقل غافي ننقب أستاذ فكينيا ريف كومنتي رت جولين الدون اللي مبرئيس بطولته ودو فكينيا فما دوبرتين هيرون تيجزي تكا بعد لما فاجزي هيرون ديمتو أقوم دوبرتي خنا دوران هيرونيتي دركما محرس الراقب دي hundinu maariin hundinu tan gartee hundi siitu maari hundi siin jirti ammoo akkaataa itti kadhatanii fi khitbaaf hundi gartee karaa halaaliin taana waa takka isiin gartee laabudda dirqama gartee ragaan jiraachuun maariin jiraachuun waliyyiin jiraachuun ragaan jiraachuun kun hundi waanuma